Kuno enu kootu na makkuusho wajjin baana kottu. Eessa jirtan? Nama afur akkamii duba namni afurii bar. Nama shan takka fooqi jirti. Okay, hojiin akkamii eessa jirtan? Dubai jirra bee lubbuu. Okay, achuma teessa immoo ijaazaa hin qabdan. Takka baaneen beeknu mana. Wallahi waggaa meeqa? Oggaa shan. Oggaa sadaffaa qabne ganaa oggaa tokko keessa jirti. Ay, bareedaadha. Achi keessatti teessanii gizii dalagattan maallaqa keessan illee seef godhuu hin dandeessan. Dhugaa rabbii hin baanu. Akkanumatti jara wajjin yoo deddeemne tasnaannaane malee gadi baane kophaa keenya midhaan hin deemu. Garuu firiidhaa miti tiktaak seenuu hin dandeessanii wanni hundinuu gaariidha. Oomtu bakka oolteef bakka bulte sin laalu isatti hojii keetiin ala. Inu kotti. Shi kuna nagaa kotta beekaina. Taase. Martuu fungee. Laakkii akkana nuun hin jedhina. Martuu fungeedha inni akkana isin hin jedhu. ara qoyme Hedduu babbareeda. Innaa makkuun har'a sa'aatii meeqa sa'aatii jaatti qabdu miti geemii? Sa'aatii 5 akka Itoophiyaa. Sa'aatii 5 akka Itoophiyaa akka Dubai sa'a 6. Sa'a 6 jechuudha isin bira. Jechuun isin mijjaa duba nu laaluun immoo sa'aan kuttee jirti. Ala mijjatan de kan silaaleen eenyu laalle. Irra bulla malee maaltu laaluu dhiisa? kamera mooti kun maabiraati naannu duuba jiru isin duuba kaameraan jira. Kaameraa miti obboleewwan koo maabiraatidha. Namatti kompiitara. Kaameraadha. Kaameraan isin hin lolanii. Kaameraa miti lubbuu. Kaameraa miti kunoo. Maabiraatiidha. Ay, kaameraan teessanii haasa'uudhaaf rakkoo hin qabu bar. Because nyaattu yoo nyaattanis yoo dhuydanis yoo haasa'utanis rakkoo hin qabu. Kaameraa yoo waa hatan badaadha malee. Dhugaa garuu immoo hin dubbatani amma jirrutti ani garuu hojii keetiin ala dhugaa rabbii galata waaqayyoo ciqiccikii akkasii hin beekan. Yaa rabbiin bika hundattuu nama gaarii isin walaa qunnamsiisu yaa. Bika deemtanitti gaariidha isinaa onni jiru isinaa argitu. Hamtu isin raaqabu. Ameen. Atillee. Waata kan qabdan jechuun amma isin nama 5 jettee akkamii? No barbaadu. Akkam? Ijaazaa hin jiru, silkiin hin jiru, silkiidhaan. Assalaamu alaikum. Akkam fayyaa jirtaa? Nagaa qabbannutti hedduu nyaatee. Qaadhimaa qabdi kuni. Kuni abbaa manaa. Ani qaadhimaa qabaa. Isheen abbaa manaa qabdi. Kunis singiliidha kunis singiliidha. Garuu janjanaa qabu. Mistirii baaste. Isa ban janjanaa qabu. Sabinaan deela uumamuun. Isin hundi keessan ruumii onni bikka tokko raftammoo adda adda raftan jechuun bikka takka raftan. Kutaa addaa qabna ture garuu nuyi walii gallee bakka tokkotti galla. Bakka tokko galtan duba akkamitti firii taatanii haasoftan silkii. Tokko achi ta'a tokko as ta'a. Kutaa keechan teenyu maaki kutaa keechan teenyu laal tokko akkatti kun amma viillaadhaa miti tokko karas ta'a tokko karas ta'a tokko karas ta'a hundi akkatti mataatti shaffanatee taasisaa qorreessa. Haala kana namni isin dubbifame laawudirra godhamee haasa'umaa jechuudha haa. Dubartiin bargisee walitti baay'attee mana tokko keessa dubartoonni yoo bikka tokko galanii fi namni walitti bikka tokko yoo bultan nama isin bilbilusan laawudii gootaniifiti akkas jeen jechaa haasoftan jechuudha miti. Injimmoo dibbo. Sana argitee laal. Tuni asiin marfattee achi duuba dhaqxee haasa'uudha. Laawudii irraan gootu miti. Obboleetti fakkaatti. Taayiboo isin Obboleetti. Ankanin jiru isin shanan kuni manuma kanatti wal arkitanii wal bartan moo durumaanuu walumaan dalagaa kana seentan?
moo bikka bira wal bartan? La isheen yogguu nu dhufnu ishiin manuma kana jirti. Ani fi ishiin immoo yeroo dhufnu nama beeknurraan dhufne waan ta'eef biirootti wal barree manuma niitiin fudhattee teenye biiroon teenye ishiin manumatti nu fudhattee manuma teenye kaza teenye waaqa kadhannaa iyyuu odumana tokko nu ga'e jennee jechuudha. Ayyee. Hunduu beeku qabani. Kaza achumaan mana tokko ani dhufee mana kana torban sadeen kiyyatti isheen illee dhufte. Kaza achumaan isheen dhufte kan fooqi jirtu immoo duraanuu as jirti iyyuu garuu ishiin immoo kan. Ishiin jara no miti Oromoo miti. Garuu isin hundi keessanuu Oromiyaa keessa shawaadha miti? Oromoo shawaati mi? Ishiin Jimma. Eenyu Jimaati? Ana Naju. Ayyee. Ati hoo? Jara shawaadha sadan. Shawaa bahanu sadanu. Isin beekeen jira jechuu. Ani fi ishiin. Dheengattanii taphannanaan jettanii ture miti? Eegaa na bira dhuftanii ture bar fireendiidha bar fooloo isinii deebisee jiraami? Eeka. Ni taphanne jettanii bari guyyaa san xiqqishoo biiziin ture dhiifama. Guzee biraa yoo isinii bichaa gizee biraa hin taphattan isiniif wallee isiniitti bana sa'a barbaaddan manni kun mana keessanii zanaa fataa jechuu hin dandeessan. Guyyaa san xiqqishoo haasawaa ture. San yoo isinii bichaa wallee isinii bana ammallee jechuu. Tole. Irra nu godhi fataa jenna nu masmaan qabnu. Madaamin uumaa isin jettu sababa hiyyaa akka dalagaa na reemna. Maa rakkatin nu hojii keenya finnee jira amma hojii keenya finnee raawwannaan hin dubbatan isaan. Kiyyamman Ammas akka zanaa yeroo fataa jettaniin fedhaa bar zanaa fataa jaarshi jireenya keessanitti isiniifin itti banaayi. Mana keessanii mari'adhaa amma akkasanii mana keessanii mari'adhaa. Rakkoon qabu dirree bal'oo qabnaa maali mana qabnaa bar rakkoon hin jiru malee. Xalxallu gootanii maqaa ganama. Guys barreessaa mina yaadachiisa. Keessaa fiddalee sirba jaalalaa ta'a. Akush. Nafsi walii haa gallu. Hayyee maal irratti walii galla? Muuziqaa anasii fila rakkoon jiru. Muuziqaa bareedachuu. Haatitti adabamtu. Egaa ka jaalalaas bareeda isaas hin jenne waan sirba baloo barbaaddireeti. Laa baloo hin barbaanne kanuma jaalalaati garuu ati maaliif naaf ilta duba anaatu si adaba miti? Jechuun yoo muuziqaa jaalalaa san si dhibeeroo irraa wallaalta jedheeti bar. Rakkoon hin jiru faamiliin na gargaaranii nu wallaalle ammas gaafachaa hin jira. Just ati illee nama. Say yes please maakii siin jedhaa jiran ammallee maakii ishii jedhii siin jedhanii bar. 4 kiiloo warri jettan warri mana kiyyaa bikkuma kaleessa jirtan isaa ammas mee jijjiira. Mana namaa yoon dhufes nan qaanyeessinaatiti. Abire man lagi ada bubuk kisi sih bara. Darbiidha family darbiidha. No bulloo miti. Guys walaa yaadachiisnu kaa. Maali ganama gisee hunda isinii wallisaan oolu? Kenapa anda kayak ini? Salah budi. Aduh, serasi kalau tahu. Gana masih tayang sitis, gana masih belajar aja. Ya masih ayam ni. Hacaaluu hunda jadi musik kan jalan. Hacaalii sana hacaaluu hunda dandeessu koo kan joosaniin qabatanii deemtan suuraa kiyya. Fitan. Amma suniin taaree suna mara hiriiraa fi taasana mara. Amma asii yaad mi. Hiriira jaalaati malee hiriira. Fatookeeti haajin. Okkoo kun fatookeeti haajin noom. Karama yaadee noom mana mammeeqaan. Maaliif hin taane? Hin ta'a suuraa kiyya qoma baadhattee deemtee hunda dandeessu. Maal sitti agarsiisu ibar. Kun amma suuraa kee haajin noom suuraa kee deemi. Hunda dandeessu.
Maali ibsa? Ibsisha. Asibi. Sirba akkasiiti barsuun. Inta. Minoosh. Mee uffadhu mee. Rabbi jee uffadhu mee. Si gargaari. Tauri. Purra basi. Oi. Mee uffadhu mee keeppii tana irratti xiinxalaa. Uffadhu mee. Mataan kiyya guddaadha maal taatee dabbasaan kiyya guddaadha. Mee ifumarra kaa'ee xiqqooraan xiinxalaa. ምንድን ነው ስርበ ቡቡqqisiit shawaatti ilaaluuf moo? Miti. Kan shawaa kanaa miti wanni bireeddi. Dhugaa rabbii na amani zabanyaa Oromiyaa baankii osoo hin ta'in nagdi baankii fakkaata. Rabbii. لا إله إلا الله. ما فكرت. Naa uffata keeppii tana. Wallee sooratti kan jedhu qoy gaa'is aniitti yaade wallee rakkoon hin jiru. Bakka erga wallaaltaniifu silaa mana ibsaa jirraa wallaaltanii silaa mana kiyya ta'e wallaaltanii bara. Ulataan akkasii waalu. Maal na waltamii na himi. Kunoo. Ibsa sagaleen kee hin jiru. Hin jira malee kiyya akkam jira. Badaa iyyitayyuu kan jirutti. Maal taphattu? Eenyuun sirba jimmaa taphataa ture. Qoy ka yoomuu addesitu sirbaa dadeen gaddan sirbineen. Ate uffata sanarra ofirraa baasnaan hin fokkottamu jawa. Wallaahi hin fokkadhu ibsanii ala ani hin fokkisu bar. Addeena guyyaa sanitti addee uffannaa aadaa wallaggaa ta'u walla jimmaa uffatte sun ajaa'iba sirraa bareeda ture. Uffanni aadaa sulubanirraan bareeda maaliin beekaa? Akkanis argee bara waan biraa siyaasaa mara kaasee dhabe. Hawwata akkanis argisan. Anamma uffata aadaa jimmaa yoo uffanne hin bareedu? Hayi qashtiidha sanii aadaa qalbiif akkasiin jedhuun beekta jedhu. Garuu ammoo reenjiraa beekta sanii si argee akkas naamna laal. Akkam lammaffaa yoo dhabe baasaa naamna biyyee. Yaada kaa ture beektaa? Dhugaa rabbii baay'ee natti dhaga'ama gizeetii fokkiste jedhu ofiinti ni jedhe beektaa mastaawotii wayii na bira hin jiru laallachuutti ofuuf asuma. Fajri konjeeri shukkojaas baay'ee nuti siin jedhee beeka akkana takka. Takkaa namni hin fokkista naan jedhe hin jiru wallaahi. Anillee siin hin jenne siin galu malee araadaa waan kotaa maallesh maalatu. Amasagganaalloo የኔ ወንድም my big brother. My big brother. My ትንሽ my little sister jedhati mu ingilizኛ. Little sister. Big brother and little sister. Biyyi keessanii qorruu ibsishaan asiin tiraasii ofirra kaa'ee asiin kootii uffadhee laagu baarbii. Ayibordum. Qorra silaa amma saa kana ajaa'iba qorra kama barbaachisee jira waa hedduu gaafata. Alli faana nama jibbisiisa. Yaa asiyyuu alli baay'ee nama jibbisiisa.
ግን ፓሪስ ፈጅር Fatima neerum ne koy. ኢሳፍ ኔሩም ነው ያብስሻል ምን ሆነክ ነው Maal albirabde. ኖ ያዲ namni atliko namni dhibeetuun taane eerumuu barbaanne ergi jechaa no arii baqa itti sawaa jirra amma si gali Osoo achi teettoo goddanyaan kiyya tokko jimmarraa fidatee jaartii as fidate kunoo. haadha fajrii gaafatee fidate moo maaliin godha ishee wayitiin galuu qaba ture Yaadaan barsiisoo inni dura wannan jedhin hennan nan dinne. no ati yoomna gaafatte ati Sin gaafanne guyyaa beeku. dhumani amma የሉም እንዴ ጓደኞችህ የሉም ነገ Karaan jiranii baay'ee tafe. utaalee galee obboleessoo neetworkiin kooti moo kan ibsaati kan ibsaati kan kooti